sahaabota walaloodhaan beekamoo ta'aniitu ture. Kan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dandeettii isaaniitii fi bareedina ergaa isaanii dinqisiifachaa ture. Hassan bin Saabit ulamaa'iin gurguddoon akka Imaamu Shaafii walaleessitoota illee turaniiti jiran sadarkaa beekumsarraa lakkaawamti. Dandeettii walaloo qabaachuun fakkeenyaaf sheekha tokko hoggaa dandeettii isaa himan abalu mufassiram, abalu muhaddisam, abalu shaa'ireedha yookiin walaleessaadha jedhanii dandeettii isaa tarreessaati turan. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam kanuma quraanni irratti bu'ee barsiisu warra walaloo gaarii walaleessan faarsaa ture. walitti buustu yoo walaleesse haraami jechuudha. Nama wallolchiisuun haraami. Nama wallolchiisuun haraam walaloon ta'ee fi haasawaan taheen hin laalamu jechuudha. Tokko lafaa ka'ee seenaa nabiyyootaa walli
diin keenyaatu ajaja hijaabni miidhagina hijaabni barkabaja mallattoo qaroomuuti qaalii ta'uu akeeka gatii haala hijaabaa